Nagaan isin ifatoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Sagantaan kun sagantaa fayyaa Dr. Ko jedhu karaa TV Afaan Oromoo torbanitti yeroo tokko dilbata waaree booda sa'aatii 8 booda kan isin darbu. Akkasumas immoo irra deebiidhaanii guyyaa gaafa kibxataa galgala sa'a 3 booda kan isin biraan darbu sagantaa fayyaa Dr. Ko jedhudha. Egaa sagantaa kana keessatti torbeewwan darbaniif yookiin immoo yeroowwan darbanii fi dhimmoota garaagaraa irratti kaafnee waliin haasaa waliin mari'achaa turreerra. Fayyaa daa'immanii, fayyaa dubartoota ulfaa, odeeffannoowwan fayyaa xiinsammuutiin wal qabatan, fayyaa waliigalaa, akkasumas immoo odeeffannoowwan fayyaa garaagaraa isin biraan gahaa turuun keenya ni beekama. Egaa sagantaa keenya darban irraatti barumsa guddaa akka argattan shakkii tokko hin qabu. Torban keessan akkam ture? Haala kamiin dabarsitan? Fayyaan keessan eegamaadha. Nagaa jirtu? Egaa kun torban keenya eeggannee nutis immoo isin barsiisuudhaa fi egaa barumsa fayyaa babal'isuuni keessattuu dhibee ittisirratti akkasumas immoo erga dhibeen nama qabee yaalamuu irratti gahee guddaa qaba waan ta'eef kanaaf odeeffannoo fayyaa isin biraan gahaa jiru irratti barumsa guddaa akka argattan shakkii tokko hin qabu. Mee guyyaa irraa gara sagantaa keenyaatti osoo hin galiin fuuldura viidiyoowwan gaggabaaboo lamaan torban kana ilaallee walitti deebina. Xiqqoo sammuu keessan ittiin bohaaraa akkasumas immoo barumsa guddaa irraa argattu jedhee yaada. Mee viidiyoo jalqabaa kanaa ilaallu. Egaa viidiyoo kanarraa akkuma argitanii anis waan ta'e na yaadachiise keessattuu ispeeshaalii namoonni ogummaa fayyaa keessa jirtan akkasumas immoo namoonni baay'een keessanis beektu kutaan viidiyoon kun kan waraabame kutaa opereeshinii tiyaatira yookiin immoo kutaa opereeshinii keessattidha. Egaa akkuma beekamu kutaa opereeshinii keessa yeroo galamu baay'ee bifa qulqullina qabuun kan seeramu harka ofii gaafa dhiqatan illee akkuma argaa jirtan akkamitti akka dhiqatamu achi booda gaawoniin uffata mataa isaallee uffatuma uffannee jiru seenuu hin dandeenyu uffata baay'ee steraayil ta'e kan baakteeriyaa yookiin immoo wantoota xuraa'ee tokko illee hin qabne uffatamee sarjiniin tokko akkasumas immoo iskraabii narsiis ta'uu danda'a. Barattoonnis hin galu waan ta'eef haala kanaan galama jechuudha. Maaliif akkuma beekamu egaa yeroo baqaqsanii yaaluu garaan namaa baqaqfame yookiin sammuu namaas ta'uu danda'a qaamni namaa yeroo baqaqfamutti wantoonni bakkee irraatiin even qilleensa keessaas ta'uu danda'a uffata keenya irraas ta'uu danda'a qaama keenya irraas ta'uu danda'a harka keenya irraas ta'uu danda'a qaama keenya keessa seenanii maal gochuu danda'u infekshinii fiduu danda'u. Fakkeenyaaf harka keenya irraa akkuma beekamu qaama keenya irraa baakteeriyaawwan qaama keenya wajjin jiraatan jiru. Amma harka keenya kanarraa nama qaamni isaa baqaqe yookiin immoo harka kanaa yeroo xumnutti baakteeriyaawwan harka keenya irra jiran kunniin maal godhu seenanii infekshinii hamaa fiduu danda'u jechuudha. Egaa yeroo baay'ee normal flora kan jennu kan isaan infekshinii fidan yeroo baay'ee bakka jiraatan irraa kaanii bakka biraa yommuu deeman infekshinii fidu waan ta'eef kanaaf isin kaasee harka keenyas immoo xurii yeroo ta'utti even harkuma keenya illee dhiqannee waan tokko qabuu hin qabnu. Maaliif gilaavii fayyadamu yoo argiteettu gilaaviin illee lama kan fayyadaman lama sadii fayyadamu. Sarjiniin jalqabaa yookiin immoo ogeessi yaalii baqaqsanii yaaluu jalqabaa egaa meeshaawwan sirreessaa jira akkuma argaa jirtan kana meeshaawwan yeroo sirreessutti barataadha barataa ta'e wanta na yaadachiise waan ta'eef hin beeknu yeroo tokko barattoonni egaa keessattuu waan kana hin beekani gallee ilaaluu yeroo seennu yeroo opereeshinii ta'u yeroo ilaaluu seenutti inni amma yaada isaatti waan gaarii hojjechuu isaati. Akkamitti waan gaarii hojjeta meeshaawwan yaalii baqaqsanii yaaluuf barbaachisan sirreessaa jiraati tokko jallateennan maal godhe sirreessuudhaaf yaale yeroo harka isaatiin jechuudha argiteetti harkuma isaa qaba uffata uffateera mataatti illee akka caccabaan rifeensaa keessa seenee mataattis godhateera garuu harka isaatiin sirreesse amma inni sirreessuu isaati garuu maal godhaara balleesseera jechuudha bakka harkaan qabamedha jechuun baakteeriyaan harka keenya irra jiran sun achirratti darbanii waan ta'eef yeroo sanatti qaama dhukkubsataa sanatti yeroo buutti maal uumuu danda'a jechuudha infekshinii uumuu danda'a waan ta'eef dogoggora guddaa hojjeteera jechuudha dogoggora ta'uu isaanii garuu dogoggora miti gaarummaa ooluu isaati. Egaa mudannoo akkasii waan nama mudata yeroo fireeshii ta'anitti kan biraan immoo gilaabiitu godhataa jiru gilaabiin harkaa bu'eenna harkuma argitan gilaabbii sana fuudhee itti kenne lafa tuqeera. Lafti xuriidha miila keenya irraa kophee keenya irraa wantoonni garaagaraa xuraa'aan baakteeriyaa wantoonni garaagaraa ilbiisonni garaagaraa hin jiraatu maayikirooorgaanizimiin garaagaraa jechuudha. Yeroo kana namni dhukkubsataan sun miidhamuu danda'a waan ta'eef hubadha asirratti
dogoggora guddaa hojjetee jechuudha. Kanaafidha of eeggannoo guddaa yeroo baay'ee yeroo kutaa yaalii baqaqsanii yaaluudha seenaa nutti baay'ee of eeggannoo guddaa godhan manni isaan qulqullaa even meeshaawwan kunniin baay'ee sterilize ta'an yookiin immoo akka infekshinii yookiin baakteeriyaas ta'e wantoota garaagaraa ofirratti hin qabanne godhamanii baay'ee turaniitu bifa of eeggannoo qaban carqiidhaan maramanii carqii qulqulluu ta'aniin taa'u jechuudha. Kanaaf gilaaviin sun immoo gilaaviin sun qulqulluudha jedhamee waa jedhamuu fi kanaaf gilaaviidhaan qabamee yaaliin baqaqsanii yaalamu godhama jechuudha. Kanaafidha yeroo baay'ee egaa namoonni haaraa ta'anii wantoonni akkasii isaan mudachuu danda'anii jechuun barbaada. Mee ammoo viidiyoo lammaffaa laalla. Egaa viidiyoon lammaffaa kun immoo tarii namoonni baay'een odeeffannoo dogoggoraa waan qabaniif mee ilaallee deemina viidiyoo kana. These are real human brains, and they came from individuals who directly consented to donate their body to science after death. The brain is connected to this long tail called your spinal cord. Messages travel up and down the spinal cord at over 250 miles per hour. The spinal cord is protected by the vertebrae in your backbone. These yellow things represent nerves branching off your spinal cord. This is called the dura. It's a connective tissue that surrounds your brain and spinal cord and helps protect your central nervous system. The human brain is divided into 2 halves, and each half contains 4 lobes. The frontal lobe is responsible for higher level thinking and voluntary movement. The parietal lobe processes sensory information like taste and touch. The occipital lobe is primarily responsible for vision, and the temporal lobe is responsible for processing hearing. This part on the back of the brain is called the cerebellum. The cerebellum helps you stay balanced and also assist in fine motor activity. Finally, teenage brains are not fully developed. The human brain reaches full maturity around age 25. Now you know. Follow for more science videos. Egaa viidiyoo kanarraa akkuma argitanii viidiyoon kuni sammuudhaa fi inni eegee fakkaatu inni kirrii fakkaatu sun maal yeroo baay'ee namoonni baay'een kan hubannoo hin qabne spinal cord kan jennu sadha. Yeroo baay'ee namoonni spinal cord ko cabeera spinal cord hin cabu. Lallaafaadha yookiin narviidha bakka narvii sirna wiirtuu keessaa kun baay'ee isuma sirriidha. Fakkii sun taanii namoonni gaafa du'anii fedhii isaaniitiin dursanii barumsaaf haa ta'u qaamni koo barumsaaf haa ta'u sammuun koo ba'ee barumsaaf haa ta'u yookiin spinal cordiin koo barumsaaf haa ta'u yookiin immoo qaamni isaanii bakka guutummaatti kalees ta'uu danda'a. Nullee gaafa baranne fakkeenyaaf hamma barataa yuunivarsiitii gaafa turre gaafa jalqaba waggaa lammaffaarratti anaatomii gaafa barannu anaatomii kun caasaa qaama namaa sirriitti baranna. Qaama namaa reeffa irratti jechuudha. Reeffa irratti shaakalaa reeffa sonii tokko tokkoon paartiidhaan opereet goonee keessaa baafnee kaleenis sammuunis qaamni hundumtuu ilaalama jechuudha. Akkuma kanaa namni kun fedhii isaatiin kenna waan ta'eef isuma sirriidha. Sammuun namaa kana fakkaata akkuma argitanii kan rarra'ee jiru sun garuu maal jechuudha spinal cordidha. Spinal cord jechuun isadha. Sirna narvii wiirtuu keessaatii isa tokko. Sammuudhaaf spinal cordiin sirna narvii wiirtuu keessaa isa tokkodha. Akkuma argitanii spinal cordiin kuni yeroo baay'ee namoonni lafee dogoggoruu dugda lafee isa kan argaatu lafee adii kana isa jedhanii yaadu. Lafeen kuni spinal cordiin kan inni keessa deemudha. Wanti bicaa yookiin immoo keelloo babba'ee mul'atu sun narvii spinal cord irraa ba'anii qaama keenya harka keenya miila keenya qaama keenya orgaanii qaama keenya keessaa jiran kanneen hojjechiisanidha jechuudha. Kanaaf gabaabadumatti spinal cord jechuun kana hin cabu garuu spinal cordiin sababa garaagaraa kan ka'e madaa'uu danda'a cituu danda'a. Dhiibbaan garaagaraa irra ga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf spinal cord jechuun gabaabadumatti wanta qal'aa haada funyoo fakkaatu argitan kunniin dheeraan kuni hanga morma keessa deemee lafee dogoggoruu dugdaa thoracic lumbar and sacral kan jedhamu keessa deemee lafee dogoggoruu dugdaa argitan kana keessa deemee kan qaama keenyaaf maal godha jechuudha innervate yookiin immoo sochiiwwan qaama keenya keessaa kanarraas to'atu jechuudha. Kanaaf spinal cord jechuun kanadha. Spinal cord namoonni akka lafeetti yaadan dogoggortee jechuudha. Lafee dogoggoruu keessa deema jechuudha. Akkuma bartaniitii fi tiippii kana isinii kenneera sagantaa keenyatti gara sagantaa keenya ijootu tun galin dura akka ilaaltanii waa tokko bartaniif wantoota akkasiin irraanfattan waan ta'eef kan jalqabaa irratti immoo bohaartaniitu kana booda torbeen tiippiiwwan akkasiisniif dhiyeessan gara sagantaa keenyatti galla jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa tiippiiwwan lamaan isiniif dhiyeessu irratti barumsa guddaa akka argattan abdii guddaa qaba ittiin bohaartanittus irraa barattanittus jedhee yaada. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraatiin immoo ijoon sagantaa keenya kan walii ilaallu dhimma ijoo keessattuu yeroo ammaa kana biyya addunyaa irrattis ta'e biyya keenya irrattis babal'ataa jiru keessaa tokko kan ta'e dhimma of ajjeesuuti kan walii ilaallu yookiin immoo suusaayid kan jedhu. Of ajjeesuu namni maaliif of ajjeesa? Addunyaa kana irraatii sa'aatii tokko keessatti
namoonni 80 of ajjeesu. Hangammaa soomnetti yoo xiqqaate amma daqiiqaa 10 haasofneerra daqiiqaa 10 kana gidduutti yoo xiqqaate nama meeqatu of ajjeesee jechuudha yoo xiqqaate nama 10 oltu of ajjeesee jechuudha. Akkasuma immoo waggaa keessatti namoonni 800 ol 800 jechuun waan salphaa miti baay'ee nama hedduudha. Dargaggeessis namoonni guddaanis dubartoonnis maaliif of ajjeesu? Sababa maalirraan kan ka'e? Namni of ajjeesu tokko maaliif of ajjeesa? Mallattoo akkamii immoo agarsiisa? Akkamitti immoo taatee kana to'achuu dandeenya? Obbolaa keessan taatanii obbolaa keessan yeroo isin biraa dhaban baay'ee isin dhaga'amuu danda'a. Hiriyyaa taatanii hiriyyaan keessan yeroo inni of ajjeesuudhaaf yaalu. Of ajjeesuu jechuun baay'ee of ajjeesuu qofa osoo hin taane waa'ee kutaa sadiitti qoodnee ilaalla maal akka isinitti hima sababa maalirraa kan ka'e? Barattoota wajjin baratan ta'uu danda'a, namoota kanaan dura beektan ta'uu danda'a, miidiyaa irratti argitanii ta'uu danda'a, sooshaal miidiyaa kana jechuun feesbuuk irrattis ta'ee kallattii tiiktook irrattis argitanii ta'uu danda'a. Maatii keessanis qunnameera ta'uu danda'a, firoota keessanis qunnameera ta'uu danda'a. Namni tokko sababa maalirraa kan ka'e of ajjeesa? Egaa akkuma isinitti hime of ajjeesuun maali kan jedhuu fi of ajjeesuun maal akka ta'e namoonni jiraachuudhaa fi jiraachuu akka filannoo dhabuutti fudhatanii yookiin immoo of balleessuun akka furmaataatti jedhanii namoota yaadan jechuudha. Lubbuu ofii balleessuu akka furmaata rakkootti jedhanii yaaduudhaanii yeroo lubbuu ofii balleessan of ajjeesuu jennee waamna jechuudha. Namni maaliif of ajjeesa? Lubbuu ofii balleessuu akka furmaata rakkootti jedhanii yaaduun furmaata jedhanii yaaduurraan kan ka'e of ajjeesu namoonni baay'een. Egaa of ajjeesuu yoo jennu of ajjeesuun mataa isaa bakka sadiitti qoodnee ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa of ajjeesuu yaaduudha. Yaaduu. Kana jechuun maal jechuudha? Bakka utuun of ajjeesanii jiraachuun kun bu'aa tokko hin qabu of ajjeesuu hin qaba jedhanii yaaduu sammuu isaanii keessatti. Haasoos ta'uu danda'a. Yaada akkasii qabaachuu. Of ajjeesuu yaaduu yookiin immoo suicidal ideation kun mataan isaallee akka of ajjeesuutti ilaalama. Hubadhaa. Namni tokko dirqama lubbuu ofii balleessuu keessatti gosa tokkoffaan kun maallaa of ajjeesuudhaaf karoorsuu of ajjeesuudhaaf yaaduun kunis akka of ajjeesuutti yaadama. Namoonni of ajjeesuudhaaf yaadan yeroo baay'ee maaliif dhumarratti hin kaafna waan of lubbuu ofii balleessaniif kunis akka suicidii yookiin immoo akka of ajjeesuutti ilaalama jechuudha. Kanaaf kunis of ajjeesuu jedhamee dhaaba. Inni kan biraan lammaffaan taayipiinsa of ajjeesuudhaaf yaalii taasisuu. Lubbuu ofii balleessuudhaaf namni tokko lubbuu isaa balleessuudhaaf yeroo inni yaalii taasisu. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf of ajjeesuudhaaf ka'ee qoricha wayii bitachuu, dhokfachuu, of ajjeesuudhaaf yaalii godhee namoonni dhaqanii arganii nama sana oolchuu. Waan garaagaraa fakkeenyaaf amma of ajjeesuudhaaf qopheeffatee meeshaawwan ittiin of ajjeesan qopheeffatee namni tokko lubbuu ofii balleessuudhaaf qopheeffatee yaalii godhee yaaliin sun milkaa'uu dhabuunis of ajjeesuu jedhama kun baay'ee. Akka of ajjeesuu yookiin immoo suusaayid jennee egaa suusaayidii akkuma of ajjeesuutti fudhanna afaan Oromootti yeroo hiikamu bifa kanaan hiikama waan ta'eef yaaduun kun mataan isaallee of ajjeesuudha. Yaalii taasisuunis of ajjeesuudha. Inni sadaffaan of ajjeesuu raawwachuun lubbuu ofii dabarsuu. Kana jechuun maal inni sadaffaan kun immoo bakka namni tokko of ajjeesa ani jiraachuu hin qabu lubbuu koo balleessuu hin qaba. Lubbuu koo balleessuun immoo furmaata isaa jedhee yaaduudhaan maal godha jechuudha. Yeroo inni itti lubbuu isaa addunyaa kanarraatti dabarsu of ajjeesuudha kun jechuudha gosa of ajjeesuu. Kanaaf yeroo waa'ee of ajjeesuu kan jennu lubbuu ofii dabarsuu qofa suusaayid kan jennu kana qofa miti jechuudha. Dhumarratti namoota akkasiif maal gochuu qabna kan jedhu kaafnee ilaalla. Gabaabadhumatti of ajjeesuun gosa kanatti qoodnee ilaalla jechuudha. Maaltu namatti fidaa? Maal gochuu danda'a? Mallattoo akkamii agarsiisa namni of ajjeesuuf deemu kan jedhu tuqaawwan itti aanutti kan kaafnee waliin ilaallu ta'a jechuudha. Mee ilaalchiiwwan dogoggoraa yeroo baay'ee hawaasa keenya biratti wantoota haasa'aman wantoota dhugaa fakkaatanii haasa'aman yookiin immoo maayis kan jennu garuu soba kan ta'an ilaalchiiwwan dogoggoraa hawaasni keenya dubbatu dhimma of ajjeesuu irratti yookiin immoo dhimma suusaayidii irratti dubbatu dhugaadha jedhee hawaasni keenya kan dubbatu kan immoo soba ta'an maal fa'a? Fakkeenyaaf maal jedhu namoonni waa'ee of ajjeesuu haasa'anii namoonni yookiin immoo namoonni of ajjeesa jedhanii of ajjeesanii jedhanii yaadu namoonni baay'ee. Fakkeenyaaf yaaddaniitti yoo ta'e yeroo tokko namoota miidiyaa irratti maxxansan jiru. Ani lubbuu ofii balleessuun jiraachuun barbaadu natti hadhaa'eera yoon deemee wayyaa jedhanii namoonni baay'een tarii wantoonni kun waan salphaa fakkaachuu danda'a garuu sammuu namaa keessatti impreshinii guddaa uumuu danda'a.
namni akka jedhu kun of hin ajjeesu fuumaan namni of ajjeesu haasa'ee of hin ajjeesu hin dubbatu jedhanii haasa'u. Kun soba. Namoonni hunda jechuudha baannus garuu namoonni baay'een namoonni of ajjeesuuf deemanii waa'ee of ajjeesuu isaanii haasa'u yookiin immoo mallattoo wayii agarsiisu. Dhumarratti kaafnee hin haasofna. Kanaaf odeeffannoowwan kun namoonni baay'een kan akkasitti amantan yoo jiraattan namni tokko of hin ajjeesa jedhee haasa'u yookiin namni waa'ee of ajjeesuu haasa'u of hin ajjeesu kan jettan dogoggora jechuudha. Namoonni of ajjeesan waa'ee ajjeecha sana dubbachuu danda'u jechuudha. Kanaaf kun odeeffannoo dogoggoraa hawaasa keenya biratti akka dhugaatti ilaalamu garuu soba kan ta'e keessaa isa tokko jechuudha. Inni kan biraa immoo maal jedhanii yaadu namoonni of ajjeesanii mallattoo tokko illee agarsiisan warning sign yookiin immoo mallattoo tokko agarsiisanii akkasumaan of ajjeesu jedhanii kan yaadanis jiru. Kanaaf inni sadaffaarra maal jechuudha namoonni duraan of ajjeesuuf yaalee tokko waan qaana'uuf waan sodaatuuf kana booda of hin ajjeesu jedhanii yaadu namoonni baay'een kun dogoggora. Keessattuu namni tokko jalqaba of ajjeesuudhaaf yaalii taasisee yoo milkaa'uudhaaf baate carraan gara fuulduraatti of ajjeesuudhaaf qabullee namoota kaan irraa ol kaa'aa waan ta'eef hordoffiin barbaachisaan gama ogeessa fayyaatiin sammuutiin ni barbaachisaaf jechuudha. Kana bifa kanaan hubachuun baay'ee gaariidha. Inni kan biraan ilaalchiwwan dhugaa fakkeenyaaf namoota duratti dubbatan garuu ilaalchi dhugaa dhimma of ajjeesuudhaan wal qabatu maal fa'i kan jedhamu yeroo yaallu namoonni baay'een utuu hin ajjeesin dura yookiin namoonni of ajjeesuuf yaalan yookiin immoo namoonni of ajjeesan baay'een isaanii utuu hin ajjeesin dura maatii firoottanii fi hiriyoota isaaniitti nagaa dhaammatoodha. Hunda jechuudha baannus beeksisuu ni danda'u. Namoonni baay'een isaanii namoonni baay'een utuu of hin ajjeesin dura maatii hiriyoota namoota jaallatan obbolaa isaaniitti maal gochuu danda'u nagaa dhaammachuu ni danda'u yookiin immoo dursanii itti himuu danda'u jedha. Kan argineerra kallattii garaagaraatiin fakkeenyaaf gama sooshaal miidiyaatiinis ta'ee gama kaaniin maal godhu namni tokko utuu of hin ajjeesin dura maal godhu fakkeenyaaf ijoollee isaatiif ta'uu danda'a abbaasaaf haadhasaaf yookiin immoo obbolaasaaf ta'uu danda'a hiriyoota isaatiif maal godha tokko tokko xalayaa barreessa. Xalayaa barreessee bilbila isaa cufatee baduu danda'a. Mallattoo isin itti himaan jira waa'ee. Dabalataan immoo maal gochuu danda'u jechuudha. Akkuma arginu immoo sooshaal miidiyaa irratti kanaan dura argitanii ta'uu danda'a. Miidiyaa hawaasummaa irratti feesbuukii irratti jireenyi natti hadhaara hiriyoota koo kana booda haadha koo fi obboleettii koo jedhanii namoonni maxxansan jiru. Namoonni maxxansanii of ajjeesan waggaa kana keessa nama sadii hin beekan. Hubadhaa nama sadii argeera. TikTok irrattis ba'anii gama sooshaal miidiyaa feesbuukii irratti ba'anii namoonni kana jedhanii kana gochuu danda'u. Kanaaf itti qoosuun hin barbaachisu. Yeroo baay'ee namoonni qoosuu danda'u. Yeroo akkas koomentii garaagaraa yoo dhaqanii dubbistanii kan arrabsan jiru jedhe ka of ajjeesi jedhanii kan namoonni arrabsan jiru waan ta'eef waan akkasii yeroo argitan yookiin immoo warniingi isaanii xalayaa akkasii yeroo argitanitti immideetli akka argitanii daftanii nama kana baraaruun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf namoonni of ajjeesa yeroo baay'ee warniingi isaanii yookiin immoo maatii hiriyootaa fi obboloota isaaniitti nagaa dhaamuu waan danda'aniif kunis akka mallattootti kun ilaalcha dhugaa jechuudha gama saayinsii fayyaatiinis ta'e kan deeggaramu jechuudha. Inni kan biraan namoonni of ajjeesuuf karoorsanii murtii jiraachuudhaa fi du'uu murteessuun isaan rakkisa yeroo baay'ee isaan rakkisa kun dhugaadha. Gama dhalaaf dhiiraatti immoo yoo ilaalle dhiironni dhalaa caalaa yookiin immoo dubartoota caalaa of ajjeesu. Garuu dubartoonni immoo dhiira caalaa of ajjeesuudhaaf yaalii ni taasisu. Of ajjeesu jechuun lubbuu ofii balleessu akkuma jedhe taayip gosa sadii jira isiniin jedheera. Dhiironni dubartoota caalaa lubbuu isaanii hin balleessu. Dubartoonni garuu lubbuu isaanii balleessuudhaaf dhiirota caalaa yaalii ni taasisu. Yaadi gosa ni galeera jedhee yaada. Kanaaf kun yaada dhugaatii, yaada dhugaa hawaasa keessa jiru jechuudha. Kanaaf kun dhugaa yookiin immoo faaktii waan qabatamaa dhimma of ajjeesuutiin wal qabatee jirudha jechuudha. Mee sababoonni namni tokko akka inni lubbuu isaa balleessu yookiin immoo of ajjeesuudhaaf akka inni yaadu yookiin akka inni yaalii taasisu godhan maal fa'i? Wantoonni rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'an maal fa'i? Rakkoo kana furuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Inni guddaan wantoonni rakkoo kana fiduuf nama saaxilan keessaati namoota mukuu cimaa yookiin immoo depression gaddabuudha. Mukuu jechuun gaddabuu cimaa yookiin immoo mukuu cimaa namoonni qabanii yeroo baay'ee maal gochuu danda'u lubbuu isaanii balleessuu danda'u. Mukuu jechuun egaa dhala namaa ta'ee jireenya dhala namaa keessatti yeroo baay'ee jireenya dhala namaa takka ol ka'a takka gadi bu'a. Gaddi muraasa jiraachuu danda'a. Maatiin yeroo yookiin immoo firoonni namoota nuti jaallatan yeroo dhabnu akkasumas immoo yeroo
wantoota garaagaraatti milkaa'uu dhabnu gaddi yeroo muraasaan murachuu danda'a. Gaddoonni kun yeroo baay'ee gaddi kun yeroodhaan dhufanii kan duraa deebi'an. Garuu gaddi cimaan kan yeroo dheeraaf namarra turu kun yookiin immoo mukuu cimaan dibbirti kan jennu jechuudha kuni. Dibbirti jedhama gaddabuu yookiin immoo mukaa haamaa jennu kuni yeroo baay'ee maal gochuu danda'a yeroo dheeraa namarra turuudhaani namni tokko akka inni lubbuu ofii balleessuuf saaxiluu danda'a jechuudha. Mukuu cimaa yookiin gaddabuun kun egaa namoonni mukuu cimaa qaban yeroo baay'ee mallattoo garaagaraa agarsiisuu danda'u. Fakkeenyaaf amma ulfaatinni isaanii garmalee dabaluu yookiin ol ka'uu, nyaata garmalee nyaachuu yookiin immoo fedhiin nyaata isaanii cufamuu, hirriba garmalee rafuu yookiin immoo hirriba dhabuu ta'uu danda'a. Dadhabbiin baay'ee itti dhaga'amuu, anniisaa dhabuu, wantoonni kanaan dura isaan gammachiisan baay'een isaan gammachiisuu dadhabuu namoonni mukuu cimaa qaban. Fakkeenyaaf amma kanaan dura sochii qaamaa gochuun isa gammachiisuu ta'e, taphachuun nama wajjin haasa'uu yoo ta'e, namarraa adda of baasuu, waan hundumaa jibbuu, ani namarratti bahaa ta'e kana booda ani gatiin qabu, ani jiraachuu koo gatiin qabu, ani gatiin qabu, namarratti bahaa ta'e jiraachaa jira. Balleessaa tokko tun godhin bakka ani balleessedha jedhaniiti ofitti illee fudhachuu danda'u jechuudha. Tasgabbaanii yaaduu dadhabuu, fookasii dhabuu, attenshinii dhabuu. Kunniin mallattoo mukuu cimaa yookiin immoo dipireeshinii wajjin wal qabatu jechuudha. Namoonni akkanaa yeroo baay'ee lubbuu ofii balleessuudhaaf illee yaadu. Jiraachuun koo gatiin qabu, of ajjeesuun jiraachuun koo bu'aa tokko hin qabu, biyya irratti ba'aa ta'an jira, nama irratti ba'aa ta'an jira, ofii koo irratti ba'aa ta'an jira jedhanii yaaduudhaan kan kee maal godhu jechuudha. Lubbuu isaanii maal godhu? Lubbuu isaanii balleessuuf yaadu yookiin immoo lubbuu isaanii balleessu jechuudha. Kanaaf namoonni mukuu cimaa yookiin immoo dipireeshinii qaban yookiin gaddabuu hamaa qaban kunniin lubbuu isaanii balleessuu waan danda'anii fi baay'ee mallattoo waan egaa waa'ee mukuu cimaa yookiin dipireeshinii ilaalchisee sagantaa keenya jalqabaa irratti hojjennee turre isa ilaaluu dandeessu baay'een keessan sagantaa isaa ilaaluu dandeessu gama yuutuubii irraan deemtanii yuutuubii Dr. Naafii Argeetoo ofishaal irraatti deemtanii ilaaluu dandeessu. Egaa kanaaf wantoonni nama jenne kunniin namni tokko akka inni lubbuu isaa dabarsu gochuu danda'a. Kanaaf mukuu cimaa yookiin immoo dipireeshinii kana yoo qabaattan mallattoowwan amma dubbanne yoo ofirratti argitanii mana yaalaa deemtanii ordoffii gorsa fayyaa akkasumas immoo yaalii fayyaa xiinsammuu barbaachisu argachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif lubbuu ofii balleessuun furmaata ta'uu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Isaan garuu akka furmaataatti yeroo isaatti yaadamtu jira jechuudha. Kanaaf rakkoowwan xiinsammuu keessaa mukuu cimaa yookiin immoo dipireeshiniin kun rakkoo namni tokko akka inni of ajjeesuuf sababa ta'uu danda'a. Yeroo darbee yeroo hundaa jechuun miti namoota baay'ee irratti mul'ata. So sababni of ajjeesuun tokko immoo keessattuu shamarran irratti baay'inaan isin mul'ata, dhiira irratti isin mul'ata garuu daayivoorsi yookiin immoo walii kaan gaa'ila. Hiikaa gaa'ila irraa kan keessa namoonni tokko yeroo itti lubbuu isaanii dabarsan muraasni jiraachuu danda'u. Kanaaf kun furmaata ta'uu hin danda'u. Egaa furmaata akka furmaataatti fudhachuu hin dandeenyu. Wanta jiru yookiin immoo rakkoowwan jiru yoo danda'ame haasaadhaan furuu yaalu. Ta'uu baannaan immoo maaliif wanta siif kenname yookiin immoo wanta siif ta'a jedhame siif ta'a. Wanti siif hin taane jedhame immoo siif hin taane waan ta'eef waan tokko dhiphachuun barbaachisu. Kanaaf jireenya gara fuulduraa yookiin wantoota gara fuulduraatti jiran yaaduun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf kunniin illee rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a. Namarraa adda of baasanii qofaa jiraachuu yookiin social isolation kunillee namni tokko akka lubbuu isaa dabarsuuf sababa ta'uu danda'a. Namoonni namarraa adda of baasanii firarraatii obbolaarraatii yookiin immoo ollaarraatii qofaa isaanii jiraatan mana keessa iddoo garaagaraa qofaa jiraatanii qofaa isaanii namarraa adda of baasanii qofaa jiraatanii even yeroo itti qo'ummaan itti dhaga'amee lubbuu isaanii balleessuudhaaf kaan jiraachuu danda'a waan ta'eef kanaaf baay'ee namoota akkasiif illee of eeggannoo gochuun gaariidha. Hiriyyaa baafachuun yookiin immoo namoota wajjin walitti dhufeenya qabaachuun nama wajjin haasa'uun nama wajjin dubbachuun illee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraan immoo akkuma umuriin namaa yeroo dabalaa deemu carraan of ajjeesuu namaa ol ka'aa deema jedhama. Kunis kana wajjin wal qabachuu danda'a. Godaansa yookiin immoo immigreeshin kan jennu yookiin immoo fakkeenyaaf amma sababa godaansaarraan kan ka'e yookiin qeerraa buqqootuu danda'a, maatii ofii dhabuu ta'uu danda'a. An abdiin qabu jedhanii yaaduudhaan kan ka'e namoonni yeroo isaatti lubbuu isaanii balleessuudhaaf yaadan yookiin immoo lubbuu isaanii balleessan jiraata waan ta'eef kunniin illee rakkoowwan kanneeniif nu saaxiluu danda'a yookiin immoo namni tokko akka inni lubbuu isaa balleessuuf saaxiluu danda'a waan ta'eef baay'ee of eeggannoo barbaachisaa ta'e gochuun barbaachisaadha jechuudha. Araada garaagaraan qabamuu, dhiphina humnaa olii yookiin immoo stireesii hamaa jechuudha. Sanyiin illee yeroo tokko sanyiin illee wanta inni akkasiin daddarba baay'ee. Kanaaf namoonni hundumaa irratti jechaan jiru garuu reerli sanyiidhaan illee abbaan kanaan dura argiteetti yoo ta'e
Kanaan dura abbaan isaa akkas godhee of ajjeese, obbolaan isaa akkas godhee, innis akkas godhee of ajjeese jedhanii namoonni yeroo haasaan dhageessanitti jedhee yaada. Kanaaf araada garaagaraa hojii dhabdummaan gar malees yeroo baay'ee abdii dhabuudhaan kan ka'e ijoolleen dargaggoonni keessumattuu rakkoo kanaaf kan akka furmaataatti yookiin lubbuu ofii balleessu akka furmaataatti yeroo isaatti yaadan jiraachuu danda'a. Kun dogoggoradha. Kanaaf wantoonni kunniin kaawuzii yookiin immoo wantoonni amma armaan olitti jenne kunniin wantoota of ajjeesuudhaaf nama saaxilan. Egaa namni sababa malees immoo sababa garaagaraa qabaachuu danda'a. Garuu sababa qabaatan malee murtoo isaan fudhatan kun murtoo sirriidha jechaa jiru. Kanaaf wantoonni kun yoo jiraatan furuudhaaf yaaluun baay'ee gaariidha. Wantoonni kunniin wantoota namni tokko akka inni lubbuu isaa dabarsu yookiin immoo lubbuu isaa akka inni dabarsu yaaduuf taasisan keessaatii isa tokko jechuudha. Mee mallattoolee namni tokko yeroo of ajjeesuu yaadu karoorsu yookiin of ajjeesuuf yaadanii utuu lubbuu isaanii hin balleessin dura namni tokko mallattoo akkamii agarsiisuu danda'a? Maatiin ijoollee keessa yoo ta'e, obbolaa keessanis yoo ta'e, hiriyoota keessanis yoo ta'e, mallattoowwan kanneen yeroo itti argitan baay'ee sirriitti hordoffii gochuufin yookiin immoo gorsa yaala xiinsammuu akka argatu gochuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Mee mallattoo akkamii agarsiisuu danda'u? Namoonni of ajjeesuudhaaf yaadan yookiin immoo of ajjeesuuf yaalanii mallattoo akkamii agarsiisuu danda'u? Mallattoo isaan dubbatan yookiin wantoota isaan dubbatan keessaa wanti dhageessa yeroo baay'ee maallaa jiraachuudhaaf sababa hin qabu. An maaliif hin jiraadha? Addunyaa kanarra jiraachuun kun bu'aa hin qabu. Osoo hin du'e wayya. Osoo lubbuu koo balleesse wayya. Ani jiraachuun koo bu'aa tokko hin qabu. Maatii koofis bu'aa hin qabu. Ijoollee koof bu'aa hin qabu. Abbaa manaa koof bu'aa hin qabu. Haadha manaa koof bu'aa hin qabu. Utuu lubbuu koo balleesse wayya jedhanii fayyadu. Du'a akka furmaataatti fudhachuu. Yoo du'an bakka wanti hundumtuu akka furamu. Wanti jedhanii yaaddu. Sirrii dogoggora wantichi fakkeenyaaf faallaa kana namni tokko utuu du'ee amma fakkeenyaaf gadda guddaatti dhaga'amuu danda'a maatiitti. Baay'ee fiil gochuu danda'u. Garuu isaan akkamitti yaadu jechoota kana dubbachuu danda'u. Haasa'uu danda'u. Hiriyoota isaaniitti yookiin akkata isaa dubbachuu danda'u. Kanaaf namoota yeroo isaan deddeebiin dubbatan kanneen baay'ee hordoffii gochuun barbaachisaadha jechuudha. Kan biraan akka waan namarratti bahaa ta'anitti bakka namarratti bahaa ta'eera. Maatii koo irratti, haadha koo irratti, abbaa koo irratti, haadha manaa koo irratti, abbaa manaa koo irratti bahaa ta'eeran bu'aa hin qabu. Waan tokko buusan an akkasumaan hin dhaladhe dhalachuun koo gatii hin qabu jedhanii fa'aa yeroo isaatti yaadanii yookiin haasa'an jira jechuudha. Kanaaf mallattoowwan akkasiis agarsiisuu danda'u jechuudha. Inni kan biraan jalqaba irratti akkuma jennee maatii firootaaf hiriyoota isaaniitti nagaadha. Hundumaa ta'uu dhaabatus namoonni baay'een isaanii akkas godhu. Namoonni of ajjeesuudhaaf of ajjeesan yookiin immoo of ajjeesuuf yaalii taasisan. Xalayaa barreessuu danda'u akkuma jalqaba sanitti himee bilbilanii bilbila cufatanii baduu danda'u. Teekstiidhaan yookiin immoo miseejiidhaan erganiitu battalatti akka isaan akka hin argamneef bakka jijjiirachuu danda'u. Maxxansuu illee danda'u. Sooshaal miidiyaa irratti illee fuudhanii dhimma kana maxxansuu danda'u. Kanaaf waan kana akka salphaatti mallattoo akkasii yommuu irratti argitan daftanii immediately barbaaduun nama sana barbaaduun qaqqabuun baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee firoota isaanii, maatii isaanii, hiriyoota isaanii akkasumas immoo namoota kan biraatti illee yeroo isaanitti nagaa dhaammatan yookiin immoo nagaa itti himan ni jiraata jechuudha. Inni kan biraan maalla dhibdeedhaaf akkasumaan deemanii hojjechuu bakka. Hojii hojjetanitti fakkeenyaaf hojjetaa mootummaatti kaampaanii sana bu'aa buusuuf yookiin ofiisaaf bu'aa buusuuf sun maalla dhibdeef akkasumaan bakka. Calluma deemee hojjetee galu. Ofiif iddoon qaban ofiin kunuunsan bakka. Akka gatii hin qabnetti waan ofii yaadanii fi ofii isaaniif iddoon qabanii ba'anii magaluu namarraa adda of baasanii qofaa jiraachuu. Akkanatti yaaduu ta'uu danda'a. Inni kan biraan akka yommuu yoo ofii isaanii du'an bakka furmaata argatan namni kan biraa bakka. Atillee yoo namni tokko fakkeenyaaf maal jedhan yaadu sitti fakkaate maatiin isaanii waan furmaata argatan obbolaan isaanii waan furmaata argatan bakka. Du'uu isaatti furmaanni guddaan akka maatii isaaniif dhufu akka hiriyoota isaaniif akka maatii isaaniif dhufanitti yaadu. Mallattoo akkasii agarsiisuu danda'u jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo dubbatanis ta'uu danda'a irra aariidhaan dubbachuu danda'u. Yookiin immoo kanas irra deddeebiidhaan namoota hiriyoota isaaniitti kaasuu danda'u. Kanaaf mallattoo akkasii agarsiisu. Wantoota araada isaan qabsiisanitti bobba'u araada garaagaraa keessa galu nama araada kanaan dura hin qabne araada dhugaatii ta'uu danda'a, tamboo aarsuu ta'uu danda'a, qumaara ta'uu danda'a, araada garaagaraatiin saaxilamu jechuudha. Yeroo isaan itti dhoksu araada garaagaraa keessatti dhoksan illee jiraachuu danda'a jechuudha. Kun mallattoo
namni tokko yeroo of ajjeesuudhaaf yaalu yookiin immoo of ajjeesuudhaaf yeroo yaalutti mallattoowwan agarsiisu keessaati mallattoowwan isaa ijoota jechuudha. Mee inni kan biraan immoo utuu gara biraatti hin darbini even hojii kanaan dura hojjechaa turan illee dhiisu fakkeenyaaf hojii wayii hojjechaa turanii hojicha fa'a dabbareedhanii waan tokko bu'aan hojii fa'aatu sababa tokko malee fa'a hojii hojjechaa turan dhiisuu danda'u mallattoo akkasiillee irratti arguu dandeessu jechuudha. Kanaaf akka salphaatti ilaaluun barbaachisu. Egaa akkuma beekamu namoonni of ajjeessan yookiin of ajjeesuuf yaalanii wantoota garaagaraa fayyadamuudhaan of ajjeesu. Waan garaagaraa fayyadamu. Maaliif waan kana kaasuun barbaachise? Mana keessa yoo jiraatu of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef. Yeroo baay'ee namoonni of fannisu yookiin kan of fuudhan jiru haada yookiin funyoodhaanii kan mana keessattis ta'uu danda'a, bakkeettis ta'uu danda'a. Haada yookiin funyoodhaanii of hidhu yookiin immoo yeroo isaatti of fannisan jiru. Kaan immoo summii kan dhugan jiru. Summii garaagaraa jira. Egaa summiiwwan aramaa ta'uu danda'a, summiiwwan ilbiisotaa ta'uu danda'a. Summii kanallee dhuganii yeroo isaatti of ajjeesan jiru. Karaa kanaa kan of ajjeesu. Maaliif waan kana dubbadhee wantoota kanneen haada ta'uu danda'a, summiiwwan kanneen bararoodhaaf, summii hantuutaaf bitamee jira yoo ta'e mana keessaa iddoo dhokataa kaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu maatiin dargaggoonni mana keessa jiru yoo ta'e mallattoowwan jalqaba irratti jenne irratti argaa deemtan yoo ta'e dhoksuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yeroo haaranis immoo baay'ee yeroo takka takka namoonni of ajjeesan utuu hin beekinis immoo aariima yeroo sanaatiin dafanii kan lubbuu ofii balleessan jiru. Waama xiqqoo aaranii garma waama xiqqoo aaranii kan lubbuu ofii balleessanis jiru jechuudha. Qormaata kufanii yookiin kilaasii keessa deebi'anii ta'uu danda'a yookiin waan ta'e dhabanii kisaaraa guddaa keessanii ta'uu danda'a. Namni egaa amma biyya lafarra jiraattutti kassaruu dandeessa, boru immoo argachuu dandeessa. Garuu akka furmaataatti jedhanii namoonni yeroo isaatti lubbuu isaanii balleessan jiru jechuudha. Inni kan biraa maayii of ajjeesu qileetti of darbachuuf haa danda'u, boolla lafarratti kan of darbatanii of ajjeesan yookiin fooqii farra gamoorraa kan of darbatanis jiraachuu danda'u, tabbarraa kan qilee keessa of buusanis jiraachuu danda'u, bifa kanaan illee of ajjeesuu danda'u, kan rasaasaan illee of rukutee of ajjeesuu jira yookiin immoo rasaasaan yookiin shugguxiin kan of ajjeesanis jiru. Meeshaa qara qabuun kan of waraanuudhaan cuubee ta'uu danda'a waan garaagaraa waan qara qabuun illee lubbuu isaanii barreessuu danda'u. Konkolaataa deemaa jiru jala fa'aa of buusanii fa'aa hojjeessuu danda'u. Kanaaf kallattii kana kanaan yookiin immoo wantootawwan kanneeniin namni tokko lubbuu isaa dabarsuu yookiin immoo of ajjeesuu danda'a waan ta'eef baay'ee of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Wantoota kanneen wantoota tariitii amma dubbanne keessaa wantoota dhoksuun danda'a wantoota qara qaban summiiwwan garaagaraa ta'uu danda'u funyoo kanneen dhoksuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yoo karaa irratti argitan yookiin nama sana biratti argitanii sirraa fageessuun baay'ee filatamaadha jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya hanga ammaatti turtiin waliin gootan gidduutti barumsa guddaa akka argachaa jirtan abdii guddaan qaba. Kanaas haa jirru waa'ee dhimma of ajjeesuu irratti. Mee of ajjeesuudhaaf furmaanni maali? Kana jechuun maali? Namni takka lubbuu isaa balleessee hanga lubbuun isaa deebi'uu hin danda'u. Garuu namoota yaalii of ajjeesuu taasisanii hafaniif yookiin immoo yaada isaa qabaniif maaltu jira? Furmaata maaltu jira kan jedhuu fi tokkoffaa irratti kan laallu egaa yeroo baakuma jalqaba irratti haasaa turre wantoota of ajjeesuuf nama saaxilan keessaa tokko rakkoowwan fayyaa xiinsammuu wajjin wal qabatan. Jalqaba akkuma jennee dipireeshinii yookiin immoo mukuu yookiin gaddabuu hamaa ta'uu danda'a, dhiphina hamaa yookiin istireesii hamaa ta'uu danda'a. Wantoonni kunniin namoonni akka isaan lubbuu isaanii balleessan yookiin immoo lubbuu isaanii balleessuu akka furmaataatti godhanii akka isaan yaadan gochuu waan danda'uu fi mana yaalaa dhufuudhaanii ogeessa fayyaa xiinsammuutiin hordoffiin akkasumas gorsi yaala xiinsammuu fi yaaliin kennamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf namoota yaada akkasii qaban yookiin immoo mallattoo akkasii irratti argitan akkasumas immoo namoota waan akkasii yookiin immoo yaalanii of ajjeesuudhaaf yaalanii lubbuu isaanii balleessuudhaaf yaalanii deebi'an yookiin immoo namoonni of ajjeesuuf yaada yoo jiraatan kan yaada akkasii qaban yoo jiraatanis mana yaalaa deemuudhaan maatiin hiriyoonni yookiin immoo ofii isaanis deemanii gorsa fayyaa xiinsammuu akkasumas immoo yaalii barbaachisu argachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraan immoo keessattuu namoota of ajjeesuudhaaf yaalaniif yookiin immoo yaadaniif tarii fakkeenyaaf hamma namni tokko of ajjeesuudhaaf yaalee maatiin qaqqabee yookiin hospitaala deemee lubbuun isaa hafee nama kanaaf of eeggannoo akkasumas immoo hordoffii jabaan gama ogeessota fayyaatiin akkasumas maatiin illee kunuunsa kennuufii qaba, mari'achuu ni qaba, akka inni gammadu gochuu qaba akkasumas immoo kunuunsaa fi hordoffii jabaan gama maatii irraati illee ni barbaachisa jechuudha namoota kanaatiif. Kanaaf hordoffiidhaaf kunuunsa gochuufiin baay'ee murteessaadha jechuudha.
Inni kan biraan jalqabarratti akkuma haasaa jennee meeshaalee namoonni ittiin of ajjeesuudhaaf yaadan kanneen jalqabarratti kaasisaniin naannoo isaanii mana keessaa naannoo ciisichaa yookiin bakka mul'atuuti balleessanii yookiin fuudhanii bakka hin mul'anne bakka dhokataa kaa'uun illee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf karaa kanaatiin namni tokko akka inni lubbuu isaaf hin dabarsine gochuun ni danda'ama. Rakkina nama sana mudate yookiin immoo rakkoo nama mudate rakkoo garaagaraa ta'uu danda'a. Isa furuudhaaf immoo yaaluunis baay'ee murteessaadha. Sababa irraa kan ka'e rakkoo furamuu danda'u yoo ta'e rakkoo sana furuudhaaf yaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya dachee kanarratti chaalenjii baay'een dhala namaa mudachuu danda'a. Jireenya dhala namaa dachee kanarra amma jiraatutti smuuzii yookiin immoo diriiraa miti. Yeroo tokko gammaduun jira, yeroo tokko gadduun jira, yeroo tokko argachuun jira, yeroo tokko dhabuun jira. Waan maatii jaallannu, firoota jaallannu biraa dhabuu dandeenya. Dinagdee daldalatti yookiin barumsatti yeroo tokko milkaa'uu dhabuu dandeenya, yeroo tokko milkaa'uu dandeenya. Kanaaf jireenya dhala namaa ol ka'iinsaaf gadi bu'insaan waan guutee fi yeroo kanatti ciminaaf obsa qabaachuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Namni tokko obsaan yookiin immoo cimina isaatiin obsaan waan tokko keessa darbuu danda'a. Kanaaf baay'ee jabaachuu. Akkasumas immoo akka furmaataattis immoo gama amantaa keessattis immoo spiritual therapy'n baay'ee barbaachisaa waan ta'eef baay'ee amantiittis jabaachuu. Gama biraatiin immoo yeroo ofii qabaachuu. Addunyaa kanarra egaa waa tokko yeroo argattu amma waan tokko argattee fedhiin nama daangaan qabu waan ta'eef ammas fedhiin nama daddabalaa bula. Kanaaf waan argattanitti waan qabdanitti gammadaatu jiraadha. Waan qabdaniif waan argattanitti gammadaa. Waan hin qabne immoo tattaafadhaa, kadhadhaa hin argattu waan ta'eef jabaadhaa tattaafattanii argachuu danda'u. Namni kamiyyuu dhamuu waan dandeessan waan gochuu dandeessan waan humni keessan danda'u hundumaa gocha waan humna keenyaan olii gochuudhaan yeroo keenyaaf humna keenyas gubuu hin qabnu jechuudha. Keessumatti immoo bor waan ta'u hin beeknu wanta bor ta'u waan hin beekneef guyyaa keenya har'a keenya jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Guyyaa har'aa qabdanitti gammadaatu jiraadha. Waan darbe wantoota darban wanti darbe tokko duubatti deebisuu hin dandeenyu. Chaalenjiiwwan darban wantoonni darban barumsa guddaa isiniif ta'anii isin jabeessanii isin cimsanii gara fuulduratti akka isin jabaattanii hojjettan isin gochuu qabu. Malee namni kamiyyuu rakkoo isa mudateef dhiphina isa mudateef of ajjeesuu akka furmaataatti fudhachuu hin qabu. Hiriyoota maatiidhaan yaada keessan qooddadhaa. Yeroo boqonnaa sammuu keessa yeroo itti bashannansiisan qabaadhaa. Haala kanaan wantoota amma jenne yookiin immoo namni tokko sababa malee lubbuu isaa balleessuu hin qabu. Jiraachuun keessan maatii keessaniif, obbolaa keessaniif, hiriyaa keessaniif, biyyaaf illee barbaachisaadha jechuudha. Biyyaaf illee maaliif amma umuriirra jirtanitti osoo hin taane gara fuulduraatti wantoota gurguddaa gochuu dandeessu, wantoota gurguddaa hojjechuu dandeessu. Chaalenjiiwwan yookiin immoo dhiphinni rakkinni hamaan ammas hin qunname guyyaa tokko akka seenaatti odeessuudhaaf jirtu. Kanaaf bifa kanaan of tasgabbeessuudhaan jireenya tasgabbaa jiraachuudha yaala. Of ajjeesuun yoomillee taana lubbuu ofii balleessuun furmaata ta'uu hin danda'u rakkoodhaaf furmaata ta'ees hin beeku. Maatiidhaaf maatii keessan hiriyoota keessan akkasumas immoo namoota kaanii fi madaa bara baraa ta'ee darba waan ta'eef kanaaf akkas gochuurraaf kuusadhaa isiniin jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya waa'ee dhimma suusaayid yookiin immoo of ajjeesuudhaan wal qabatee egaa barumsaan guyyaa irraa qabadhe isiniif dhiyaadde kana fakkaata. Barumsa keenya irraati barumsa guddaa akka argattan abdii guddaan qaba. Sagantaa kana qopheessuudhaan kan isin waliin ture dooktara keessan dooktar Naafii Argeetudha. Torban sagantaa biraan hanga walitti deemnutti nagaaf fayyaadhaan tura. Fayyaan dhabina.